Waalaikumsalam warahmatullah. Maya warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam urjar kasuni ahlan bagaimana Islam. Adam Abdi welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi والمنكم بريد الحمد لله كم Waalaikumsalam kadang kita ijaz dirku gasin dirus batu dira mandiru berisi bagan gajirat Malim Timayan. Asus bagai jerat tegi tioromo.
akkam barsiisa hayaat akkam naga jirta fayyaadha Musika isin racuhu gaafi jala qabnu توكلت على الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وري جاهن قمني تيكتوك كيسا بولا وري جا قبو غلغلان بولا إسا شفاته من غجا بولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jala kamnu usu wali galle hello bro hello Istiratana alhamdulillah wama hinjedhu wadii saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu jira wajah tamat jara kabaka jala kamnu namnu ndu dhufe jira
Ini share godha me. Share godha nama beetarat. En fan ufin. Jalqabi gaafi. Waalaikumsalam Jamila. Itu apa itu jalqabi. Oke, Ammar sudah saya kira. Ammar kena baga nagahan dhufte. Kiyyaan eessa badde garuu? Ani dadhabee rafii gaafii hin jiramoo? Jira. Kiyyaan boo eessa badde? Kiyya maan hin soqinaa? Please natti hin erginaan sirraan kaasu sa'aatii kana. Gaaffii xumuree booda na ergaa. Namni hedduu natti ergaa akka jirtan argaa jira. Amma kaasuu hin barbaanne. Dhiifama wajjin. Kiyyaan daanguutti barumsa. Tokkoffuma baatee sadarkaa san qabattee deemu immoo akka namni booda irraa fuudhu waan beektuuf. Barsiisaa kan dhiifama wajjin ministirii barreessaa ta'uu gaaffiin kan kee walitti hidhamaadha. Barreeffama mana yaalaa tokko fakkaatanatti. Okay. Daftara barbaadadha moo ani irraanfadheen dhufe. Okay, daftara barbaadadhe. Ilmi baadiyyaas dhufe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube qabdanii miti. YouTube keenya jira nadhii gammada. YouTube kiyya TikTok kana jala jira. Warri subscribe godhu barbaadan nu godha. Jajjabeessaa jenna. Jala qabnu takka lama sadi. Jala qabnu tokko barreessamee jala qabnu irratti. Barsiisaa Kadir haasawa barreeffama akkana kana akkam Munasilis gaadhu nagaan mul'atu. Okay, namni hundi jira. Wal quba qabdu. Sabriyyeen jirti. Obsaa dhiifama sirraan kaamne miti. Dafaa rafuufi. Gaaffii xumuree kaanee olii naa ergitee walitti jalaa faasaa obsaa. Sabriyyeen jirti. Kaalid jira. Xiqqoo barsiisaa qoyaa. Okay. Mee shir godhaa irratti. Shir godhaa dhufu namni martu. Eenyu fadaganne Oromticha. Ergee fi obsi yookiin ni ibsa. Mee barsiisa daqiiqaa 5 eegaa. Hayyee jabaadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamzaan hoy ga'anii bar xiqqoon hoy ga'anii bar daqiiqaa 5 wal gataa deemnu. Waalaikum salam Samira. Kufisira ka utun nagain murah aku berbuat rafa. Waalaikumsalam sabri ya bang. Jala kamnu. Neraca betani. On food. Okay. Jala kamnu. Muuziqaa dhaabii namni tokko jedhee ture. Barataa keenya keessallee muuziqaa mataa koo jedhee maal ta'e. Gaafiin hawaasaadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni haarofti dhuftan deebii isaa sirraan erguun qabdanii miseejii tiktokaati. Warri natti ergitan dhiifama isinirraan kaasu narratti hin ergina. Maal jettee barreessite? Hawaasaan okay gaafii tokkoffaa dhageeffadha maal jette tawakkaltu gaafii tokkoffaa Oromiyaan lakkin xumuramne reef jalqabaa jirra gaafii tokkoffaa Oromiyaa naannoon hin daangesine tame Oromiyaa naannoon hin daangesine tame Asumaalee, Ba'affar, Caa Beenishaangul Gumuz, Daa Tigraay. Gaafii tokkoffaa Oromiyaa naannoon hin daangesine tamii jedha. Asumaalee, Ba'affar, Caa Beenishaangul Gumuz, Daa Tigraay. Beesti Baalee. Asirratti barreessine. Lakkoofsa 84 asirratti barreessine. Faatumaa Muhammad Filis warri haroo haruftan hin jeeqina. Yoo deebii hirmaachuu barbaaddani miseejii tiktokaa kiyyarnaa ergaa. Deebii isaa walitti qabaati. Asirratti deebisuun dhorkaadha. Okay lammaffaa. Filannoon Asumaalee Ba'affar Caa Beenishaangul Gumuz Daa Tigraay jedha. Okay lammaffaa. Waalaikum salam Faatee. Lammaffaa Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa parsentii meeqa dubbatama? Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa parsentii meeqa dubbatama? A parsentii 5 B parsentii 3
Caa paarsentii tokko. Daa paarsentii 11. Irra deebi'i. Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa paarsentii meeqatu dubbatama? Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa paarsentii meeqatu dubbatama? A paarsentii 5, B paarsentii 3, C paarsentii 1, D paarsentii 11. Ay barreeffama barsiisaa nu rakkise. Maal fudhatee barsiisaa? Baruu dandeetoni. Faaxeelesh garuu. Okay. Gaaffii sadaffaa. Sadaffaarra jirra. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture. A sirna gadaa, B sirna mootummaa, C sirnoota adda addaa, D hunduu. Tokko sirba na gaafata. Nasruu gaaffiirra jirraa miti. Amma sirba na gaafattaa? Booda sirba simaati. Gaaffiirra hirmaadha. Sadaffaa. Arfaffaa. Okay, arfaffaarra jirraa. Arfaffaarra jirraa. Irra deebi. Okay, irra si deebi'a. Akka seenaan ibsutti gaaffii sadaffaadha. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture. A sirna gadaa, B sirna mootummaa, C sirnoota adda addaa, D hunduu jedha. Okay, arfaffaa. Arfaffaa. Waggoota kurnan jalqabaa jaarraa waggoota kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa jedha? Jabaachaa dhufan. Waalaikum salaam walii bakkuma jirtu itti fufii walii. Gaaffii arfaffaarra jirra. Waggoota kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? A 3, B 1, C 5, D 4. Shanaffaa. Waliin jirraa? Tokkoffaa. Bakkuma jirtu irraa warri amma dhuftan bakkuma jirtan irraa hirmaadhaa. Irra deebi'ii minaan jedhee irra si deebaati. Gaaffii shanaffaarra jirraa. Arfaffaarra jirraa. Waggoota kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? Mootummoonni Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? A 3, B 1, C 5, D 4. Okay. Yeroo tokko komentiin dhokataa beektaa? Okay, shanaffaa. Afaan Oromoo
maatii afaan afroo eeshiyaati jalatti ramadama. Afaan Oromoo maatii afaan afroo eeshiyaati jalatti ramadama. Aasoba baadhugaa caa hunduu jedha. Irra isinii deebi'a. Afaan Oromoo maatii afaan afroo eeshiyaati jalatti ramadama. Aasoba baadhugaa caa hunduu jedha. Okay. Jaffa. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. A. Seemi. B. Kuush. C. Oomo. D. Niiloo. Meeqaffaa jette filannoo? Muhammad asirratti deebi'an muhee amaan asirratti hin deebi'u deebiin. Ayyee filannoo meeqaffaadha asmaraa? Barsiisaa neetworkiin na rakkisee hin dhagahamu gaafiin. Okay. Koppii isaan qabu akkamsi godhaa leencoo? Irra deebi'i meeqaffaarra sitti deebi'a? Jaaffaa. Gaanfa Afrikaa dhageeffadha jaaffaarra deebi'a. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. A. Seemi. B. Kuush. C. Oomo. D. Niiloo. Barsiisaa u'u maaltu gale milkii? Gaaffii torbaffaa. Saddeetaffaa salgaffaa barreessidha. Saddeetaffaa salgaffaan barreessidha. Wal qabataa. Torba jettanii 8 9 jettanii barreessitanii. Deebisaa jechaadha. Torbaffaa shanaffaa jetti hayaati. Qo'i gadi fixaa hayaati. Dolaan itti deebi'i maal jechuudha? Eeshi gaaffii torbaffaadha. Torbaffaan okay yalla dubbisi. Tole. Inni ariifatte Hamza. Magaalaan guddoon yookiin magaalaan gurguddoon Oromiyaa sadi barreessi. Magaalaa gurguddoo Oromiyaa sadi barreessi jedha. 7 8 9 jettanii barreessitan. Magaalaa gurguddoo Oromiyaa sadi barreessi jedha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyoota keenna. Okay. Torbaffaan magaalaa gurguddoo Oromiyaa sadi barreessi jedha. Kurnaffaan Oromummaa jedhii barreessi. Oromummaa jedhii barreessi. Okay, Nasru maaliif kolfite? Gaaffii salphaa miti? Ayyee anamma dhufe barsiisaa. Irra isinii deebaati dhageeffadha. Warri sirriitti hin dhagayin. Tokkoffaarraa irra isinii deebaati. Garuu saffisaan dubbisaan. Filannoo 8ffaa. 8ffaa filannoo giiftii dhageeffadhu. Giiftii Oromoo 8ffaa. Filannoon qabu 8ffaan. Torbaffaan 8ffaan magaalota gurguddoo Oromiyaa barreessita. 3 jechaadha. 7 8 9 magaalota gurguddoo Oromiyaa 3 barreessi jedha. 7 8 9 kan hamma jechaadha. Rahimaa Sanyii Jawwee waalaikum salaam wa barakaatu. Kurnaffaan Oromummaa jettee barreessita. Xumurre. Tokko hanga afurii naa dubbisi. Tokko hanga afurii. Okay, dhageeffadha. Tokkoffaa. Oromiyaan naannoo hin daangesine tami. Oromiyaan naannoo hin daangesine tami. Oromiyaan naannoo hin daangesine tami. A. Sumaalee. B. Affaar. C. Beenishaangul Gumuz. D. Tigraay jedha. Irra isinii gaaffii tokkoffaa. Namni tokkoffaatti jalin qabi hirmaadha. Anaafis addannaa dubbisu jechuu osoo hin taane
tokkoffaan nama hunda laallata jechaadha. Oromiyaan gaafii tokkoffaa. Oromiyaan naannoo hin daangessine tami. A Somaalee, B Affaar, C Beenishaangul Gumuz, D Tigraay. Ani hin beeku maal wayya nadhii gammada. Yoon beenne caqasin barattaati. Gaafii lammaffaa. Dhagamaa sagaleen kiyya jiraa? Sagaleen kiyya jiraa? Yeroo tokko koomentii dhoksaa kan hin beeku tiktokiin kun. Ni jira. Hayyee ni jira. Gaafii lammaffaa. Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa parsentii meeqa dubbatama? Naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa parsentii meeqa dubbatama? A parsentii 5, B parsentii 3, C parsentii 1, D parsentii 11. Lammaffaa. Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa parsentii meeqa dubbatama? A parsentii 5, B parsentii 3, C parsentii 1, D parsentii 11. Sadaffaa. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture. Gaafii sadaffaa. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture. A sirna gadaa, B sirna mootummaa, C sirnoota adda addaa, D hunduu. Arfaffaa. Waggaa kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? Waggaa kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? A 3, B 1, C 5, D 4. Ergee jira galatoomii barsiisaa Kadiir. Yusuuf asirratti hin barraa'u. Yusuuf 1 4 4 asirratti hin barraa'u. Okay, gaafii shanaffaa. Afaan Oromoo maatii afaan Afro-Eeshiyaati jalatti ramadama. Afaan Oromoo maatii afaan Afro-Eeshiyaati jalatti ramadama. Asoba abbaa dhugaa caa hundu barsiisanii torkiin rakkisaa jira. Keessaan na ergi filis. Akkam godhee si ergaa dura koppiin goone bilbiratti barreessine beektaa qalamaan barreesse leenca. Mee yaala garuu asirraa hubaa si erguu danda'a. Ni yaala garuu. Galatoomii barsiisaa. Okay. Ergee jira Samiira galatoomii. Shanaffaa barsiisaa Asmaraan shanaffaa na gaafatte. Shanaffaa afaan Oromoo maatii afaan Afro-Eeshiyaatiif jalatti ramadama. Asoba baa dhugaa caa hunduu. Hayyoota keenya afraffaa na gaafatte. Arfaffaa dhageeffadhu. Waggaa kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? A 3, B 1, C 5, D 4 jedha. Jaaffaa dhageeffadhaa jaaffaa. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. A Seemi, B Kuush, C Oomoo, D Niiloo. Neetworkii koo. Okay. Jira sagaleen kee irraa ba'uudhaaf deema. Irra na baasaa jiran. Jiraachuu hin dandeenye nama wajjin. Narra bilbilamaa jira. Gaafii torbaffaa. Magaalota gurguddoo Oromiyaa 3 barreessi jedha. Magaalota gurguddoo Oromiyaa 3 barreessi jedha. Torbaffaan 7, 8, 9
والقبات الشارع كورنفان أورموما جدي بريسيدا أورموما غافي جافراي ما دغيفات غام في أفريقيا كيس أورومون سبب كدوا دبتو قد الشارع سيم باكوش چاومو دانيلو دقيقة كمان إيجا دفاتير مادة توقف فاجر عبدو رقيفات أوروميان نانو نندانج سيني تامي أوروميان نانو نندانج سيني تامي آسومالي با أفار چابن شانگول گموز دا تگراي كيا لجيشاشي أسرت ديبسا نصر أرففا رقيفات أرففا وقا كنن جلقبا جاراكو سلقفا كيس mootummaan oromoo jabaachaa dhufan meeqa A3 B1 C5 D4 jedha sadaffaa hayaati dhageeffadhu sadaffaa akka seenaan ibsutti ummanni oromoo bulchiinsaaf bakka duwwaa fayyadamaa ture A sirna gadaa B sirna mootummaa C sirna daddaa D hunduu dafana ergaa xumureetti fakkaata ifama garun kulli deebisaa argitanii mee horii deebii argitan horii deebiin argitan mee raboo deema tore si ergalma baadii inshaallah غلطوا من أمار إرجع جل ورسا يعني توكي سيفان وبي غلطوا أرفع فرق يفرق نمني قافت أرفع فرق نمني قافت أجي فرق وقا كنا جل كبا جارا كل أسل قفا كيس موتما نرومو جباتشار وفن ميكا جباتشار وفن آسادي باتوك چاشان
دا أفر إرجع جرا غلط هم وليجي كيسان نافر جيبه فليس أكمل إيش إرجع مه أكاتا تنجر رباري المبادئ وصو بالبلا براك أباد إيش إرجع أما نيني inni kun deebii isaa walii wal qabata malee yoo irraa bahe deebii isaa osoo hin deebisee irraa bahe waan ta'eef na laabada deebii isaa deebisee asirratti karaa yuutuubii irratti fe'uu barbaada waan ta'eef xiqqoo akkasiin rakkisee ilma baadiyyaa keenya jaha fi shan harkaa wal dhahe dhiifama okay jaha fi shan harkaa wal dhahe shanaffaan atti jedhu dhageeffadhu shanaffaan afaan oromoo maatii afaan afiroo eeshiyaati jalatti ramadama gaafii shanaffaa abduu afaan oromoo maatii afaan afiroo eeshiyaati jalatti ramadama aasoba baadhugaa caa hunduu jedha ani reefuu dhufee torbaffaa na gaafatte rahimaan torbaffaa gaafii maal jedha magaalota gurguddoo oromiyaa sadi barreessi jedha magaalota gurguddoo oromiyaa sadi barreessi kurnaffaan oromummaa jedhi barreessi jedha ergeera garuu okay abduu jaffaa dhageeffadhu gaanfa afrikaa keessa oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha a seemi ba kuush caa oomo daa niilo ilma baadiyyaa waadaa waan agalta qormaata kana si erga akkitti si erguun jira garuu ati liibii kana ilaalin waan kana akkamitti amaname ilaalu itti deebii deebisee asirraan ba'an si erga amma sira yoo waan deebii deebise deebii ta'e dhageettee na argita akkam mee akkamitti si amana si erguu danda'a garuu waan yoo deebii ana sirra deebisuun dhagahuttee asirraa baate si ergaan erga deebii deebisee booda filannoo arfaffaan filannoon a sadii baa tokko caashan daa afur hayaati okay ergee jira nasruu tamaam galatoo leencoomee maal jette si eegaa jira leencoo maal jette obsa argitee ati galatoomee hamzaa kenna ergee jira okay obsaa illee leencoo sirraa bahee mee leencoo laalaa qoy leencoo okay bahee jira gara deebii deebinama gara deebii olii haa deebifnu deebii isaa deebii haa deebifnu gaafii tokkoffaa oromiyaa yookaan naannoo oromiyaa kan hin daangessine kami jedha a sumaalee baa affaar caa benishaangul gumuz daa tigraay jedha maal ta'a deebiin isaa okay warri daattan argattan daa naannoon tigraay oromiyaan daangessitu lakki sumaalee miti daadha daa okay lammaffaa oromiyaa keessatti afaan oromoo oromiyaa keessatti afaan amaaraa paarsentii meeqa dubbatama a shan baa sadii caa tokko daa 11 maal ta'a a jedhanii daa jedhanii baa jedhanii da a da ca kebira da
Okay. Naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa paarsentii 11 daa wuridaa jettan argattan. Wuridaa jettan argattan. Leencoon isaa waliin na erge wallahi. Ani isaaf saffisee isaaf dubbisuudhaaf inni immoo na erge. Okay, sadaffaa. Akka seenaan ibsutti uummanni Oromoo bulchiinsaaf bakka du'aa fayyadamaa ture. Bulchiinsaaf bakka du'aa fayyadamaa ture. A sirna gadaa, B sirna mootummaa, C sirnoota adda addaa, D hunduu jedha. Maal ta'a? A jedhanii A. Okay. Argattanii jirtan. Sadaffaan A. Bulchiinsaaf sirna gadaa fayyadamaa ture. Arfaffaa. Waggaa kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan meeqa? A 3, B 1, C 5, D 4. Arfaffaan maal ta'a? Ba okay. Deebiin isaa A ta'a. Maal taate milkii? Maal taate mudate? Ergee jira. Okay, Jamiila galatoomne. Deebiin maal ta'a? A ta'a 3. Warri A jettan. Arfaffaan A'dha. Mootummaan waggaa kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaan Oromoo jabaachaa dhufan 3. Sadan sun eenyu fa'a? Inaariyaa, Gommaa fi Gumaan jedhama. Cimaa dhufanii lafa walakkaa gara kibbaa kana qabatani. Lafa naannoo Amaaraa kana jechaadha. Mootummoolee naannoo Oromiyaatti duraan qabataa ture jechaadha. Mootummaan sadan kunniin. Akkas. Shanaffaa. Afaan Oromoo maatii afaan Afroo Eeshiyaatik jalatti ramadama. A soba, B dhugaa, C hunduu. Ba A soba ba okay. Deebiin ba dhugaadha. Kami kanarraa ergaa jira. Naga jirtanii girsaa koo nama hin yaaddanii. Okay. Okay, gaafii jaaffaa maal gaafatee sirriidhaaf yeroo ishaadha. Jaaffaa gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba bakka duwwaa dubbatu guddichaadha. A Seem, B Kuush, C Oomo, D Niiloo. Jaaffaan Kuush. Okay, sirriidha. Kuush argattanii jirtu. Torbaffaa magaalota gurguddoo Oromiyaa 3 barreessi jedha. Magaalota gurguddoo Oromiyaa 3 barreessi jedha. Eenyu barreessitan? Finfinnee, Adaamaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Finfinnee, Shaashee, Finfinnee, Adaamaa, Finfinnee. Kanumaan guuttaniyyuu Adaamaa, Dirree Dhawaa, Amboo, Finfinnee, Adaamaa, Shaashamannee. Gaafii salphaadha beekas isinii kenne. Bishooftuu, Asallaa. Yes.
magaalota Adaamaa, Finfinnee Adaamaa sirriidha. Adaamaa, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoollo, Fiichee, Gimbii, Goobba, Jimma, Mattu, Nageellee, Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Wolisoo jettanii argattanii jirtan. Magaalota gurguddoon kanneen. Gaafii kurnaffame Oromummaa hin tudhe barreessa. Oromummaa. 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 Moomina hin taane. Yes. Yes, 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 yes. Jamiilaan sirriidha. Jamsi sirriidha. Roobillee ni taati. Oromummaa. Oromummaa. Meme. Jala ol darbee. Oromummaan akkana barraa'e. Warqaa barreessa agartan lamaaf sadii maali? Lamaaf sadii daa lama daa sadaffaan a tokko akka sadii deebii tokko daa lama daa sadi a afur a shambaa jabaa Musika kannasi atachi bilbila kannasi enu anke Oke, gaafii keessa laalee walitti deebinaa warri raftarrafa warri rafin mee namni kun argate guutuun guutuu argate jira mee namni kun argate mee namni kun argate jira kudhan muuziqaa cufeera isinirra kun of madaaluuf malee waan buraatii miti akkasuma sirri leencoo sirba cufeera sirba ana barsiisa Jamiila kun argatte wow maashaallah kan koo guutuudha ani lama argadhe bareeda itti banii kun cufeedha akkam gooname jamsi kana beektu isin barattoonni keenya jamsi kana nama meeqa beekasa kurnaffaan oromummaadha kan jedhu irratti okay maal ta'e kurnaffaa oromummaa kan jedhu irratti leesh bana jamsi kana beektu jamsi kana tokko lama deebiin maal barsiisa tokko lama daadaa gaafii qabarsiisa gaafadhu walii bana harka nu rukutaa sirba bani'ee hin beeynaati jamsi boodigaardii kenna ta'uu qaba boodigaardii jechuun eedduu daree teennaa muusee ta'uu qaba sana ergatee amarraa ba'a amma namarraa kaasuu hin danda'u jedhe deebii keessa laalee walitti deebina daqiiqaa 20 natti fudhatan natti fakkaatu jabaadhaayyee oromummaa kan jedhu qubeemmaa ni jabaata jalqabaa fi dhumallee isa jabaatare
لا لا أورمو ما مرة جبات أورمو تمان جباتا أورمو يد أورمو يد تيورس تمان جباتا أورمو سندابتا أورمو ما جباتا أشيد مرت جامسي كنا كسي هبات تقوى غفوري أرجع جبنا جباتا أورمو يد جامسي جبا مكنا أورمو يد تيورس تمان تكتي متاتي أورمو يتا ما وتلال ما جباتا afaan kee shaakali argatta kudhan sirrii miti barsiisaa Tuan dubbistu moo maal barreessitu baru seenaa ayyee wal dachaa gaafii keessa laalee walii raftan rafa walii teettani hin dachaana booda